Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkuma beekamu guyyaa irra daddabarsi maallaqaa baankilee garaagaraa keessatti godhamaa ooleera. Isaan sana keessaa baankiin Awaashii maallaqa biyya alaarraa firaafaantee keessanii isiniif ergame irratti boonesii persentii 2 isiniif kennina kan jedhu fuula Facebook isaanii irratti maxxansanii jiru. Haaluma kanaan baankii Awaashii irratti guyyaa irraa doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 138 fi saantiba 96 bitame. Qarshii 141 fi saantiba 74 gurguramee jira. Yuuroon tokko qarshii 162 fi saantiba 31 bitame. Qarshii 165 fi saantiba 56 gurguramee jira. Akkasumas paawundiin tokko qarshii 187 fi saantiba 88 bitame. Qarshii 191 fi saantiba 64 gurguramee jira. Swiss frankiin tokko qarshii 170 fi saantiba 21 bitame. Qarshii 173 fi saantiba 61 gurguramee jira. Saudi Riyaaliin tokko qarshii 41 fi saantiba 75 bitame. Qarshii 42 fi saantiba 59 gurguramee jira. Arab Emirates Dirhamiin tokko qarshii 42 fi saantiba 64 bitame. Qarshii 43 fi saantiba 50 gurguramee jira. Doolaarri Kanaadaa tokko qarshii 200 fi saantiba 38 bitame. Qarshii 400 fi saantiba 43 gurguramee jira. Akkasumas gama baankii daldala Itoophiyaadhaanii doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 136 fi saantiba 44 bitame. Qarshii 139 fi saantiba 17 gurgurame. Paawundiin tokko qarshii 181 fi saantiba 45 bitame. Qarshii 185 fi saantiba 0.8 gurguramee jira. Yuuroon tokko qarshii 159 fi tuqaa 60 bitame. Qarshii 162 fi tuqaa 79 gurguramee jira. Frankiin tokko qarshii 166 fi 0.7 bitame. Qarshii 169 tuqaa 39 gurguramee jira. QT diinaarii tokko qarshii 438 saantiba 44 bitame. Qarshii 447 saantiba 21 gurguramee jira. Yuwaaniin tokko qarshii 18 saantiba 64 bitame. Qarshii 19 saantiba 0.1 gurguramee jira. Diraamiin tokko qarshii 37 saantiba 15 bitame. Qarshii 37 saantiba 89 gurguramee jira. Riyaalli tokko qarshii 36 saantiba 36 bitame. Qarshii 37 saantiba 0.9 gurguramee jira.